Cercala. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaayinaalii Dhangaa Lubbuu lafaa fi bakka jirtanitti hundumti keessan akkam jirtu? Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kootiin guyyaa har'aa kana viidiyoo kana keessatti qabadhee kan inni isinii dhiyaadhe wanta baay'ee nama gaddisiisu, wanta baay'ee nama rifachiisudha. Mee jalqaba irratti viidiyoo kana ilaallee haa deebinu. Kutaalee addunyaa iddoo garaagaraa keessatti taateewwan bara dhumaa haala wal fakkaataadhaan kan inni raawwatamaa jiru. Tokkoffaa akkuma amma argitan lolaa bishaanitiin lubbuuleen lammiiwwan hedduu darbeera. Obomboleetti cimaadhaan manneenii fi qabeenya adda addaa fi lubbuun namaa manca'aa jira. Kana irra darbuudhaan immoo yeroo hammaa kana warri sirna soodomummaa gaggeessan biyya keenya Itoophiyaa dabalatee gochaawwan ciggaasisaa fi hammeenya abaarsa dhala namaarratti fi badiinsa dhala namaarratti fidan karaa adda addaatiin babal'achuun isaa immoo addunyaa kanaaf yaaddoo guddaa ta'eera. ልጁ ሴት ሆኖ ተቀይሮ መጥቶ ሲያየው የተሰማው መራራ ሐዘን ፈጽሞ በዚህኛው ማንነቱ ሊያየውና ሊቀበለው አልቻለም። Dhalli namaa yeroo ammaa kana maqaa amantaatiin daldala foonummaa jalqabuudhaan waan Waaqayyoon jaalatu dhiisee waan Waaqayyoon jibbu, waan Waaqayyoon hin jaalanne, waan Waaqayyoon dheekkamsiisu hojjechaa jiraachuun isaa walitti ida'amuudhaaniin yaaddoo addunyaa kanatti fideera. Dhalli namaa guutumaa guututti mootummaa Waaqayyoo dhaaluurraa gara jireenya bara baraa dhabuu gara si'oolitti akka inni deemu taasise. Yeroo hammaa kana dhalli namaa maal keessa jira? Maal hojjechaa jira yoo jenne hojii gaarii caala hojii ammeenyaa hojjechaa jira. Wal kabajuu, wal jaalachuu caala wal ammeessuu, wal jibbuurra jira. Wal deeggaruu caala wal cimsuu caala wal kuffisuu, buquu, wal buusuurra jira. Jaalalli namoota gidduutti maal ta'ee jira? Qabbanaahee rabbadee jira. Dhalli namaa galaa lubbuu isaadhaaf kan ta'u hojii gaarii hojjechuu caala hojii ammeenyaa irratti bobba'ee Waaqayyoon gaddisiisaa jira. Hirriiba du'aa, hirriiba cubbuu keessa rafaa jira jechuudha. Macaafa qulqulluu keessatti firiin cubbuu du'a waan jedhuuf namni yeroo ammaa kana cubbuu hojjechuudhaan Waaqayyoo irraa galagaluudhaan hojii daabiloosii fi ammeenya daabiloosiin duukaa bu'uudhaan Waaqayyoon gaddisiisaa waan jiruuf dhufaatiin Waaqayyo akka dhiyaatuu fi namni hundumtuu firdii akka inni argatuu fi gatii hojii isaa bara dhumaatti qofa osoo hin taane fooniin yeroo addunyaarra jirutti illee akka adabamu isa taasiseetu jira. Mee duubatti deebinee haa yaadannu. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos biyya lafaarra yommuu deddeebi'aa turetti duuka bu'oonni isaa isatti siqanii gaafii tokko isa gaafataniiru. Dhufaatiin bara dhumaa yoomii? Mallattoon dhufaatii keetii immoo maalinni? Nutti himi jedhanii yeroo tulluu ejersaa irratti isa gaafatanitti Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos mallattoo dhufaatii isaa kan bara dhumaa kan ta'an tokko tokkoon itti himeera. Innoo maalinni yoo jenne tokkoffaa irratti eenyumtillee akka isin hin dogoggorsiisneef of eeggadhaa. Maqaa kootiin ani Masiiha jechaanii dhufu. Kanaafiyyuu isaan irraa of eegaa. Raajonni sobduun hedduun gara biyya lafaatti ni bahu. Isaan immoo isin balleessuuf isin mancaasuudhaaf
amantii keessan irraa isin kaachisuu fi yaada foonummaa duukaa akka buutan isin taasisu yeroo sanitti of eeggadhaa nuun jedhe. Lammaffaa mootummaan mootummaa irratti ni ka'a jedhe. Lolaa fi oduu lolaa dhageessuu jedhe. Sochiin lafaa iddoo adda addaatti ni raawwatamaa jedhe. Jaalalli namoota gidduutti ni qabbanaa jedhe. Sochiin lafaa fi eekamsi garaagaraa beelli addunyaa irratti ni mul'ataa jedhe. Namoonni walii isaanii dabarsanii wal kennuu jedhe. Isaan kun immoo jalqaba ciniinsuti jechuudhaan wangeela Maatewos boqonnaa 24 irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kaayetu jira. Bal'ina isaa immoo isin dubbistanii argachuu dandeessu. Egaa akka ijootti wantoota gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbate kanneen keessaa amma maaltu raawwatamee jira jennee mee haa ilaallu. Kan gooftaan dubbate maaltu hin raawwatinire? Hundi isaa raawwatamaa hin jiru. Sochiin lafaa ta'aa hin jiru. Obomboleettiin roobni lolaan karaa adda addaatiin kutaalee addunyaa keessatti lubbulee hedduu qabeenya hedduu hin mancaafne argaa hin jirru. Inni ilaalaa jirru kun fiilmii miti. Wanta hammatti raawwatamaa jiru. Jaalalli namoota gidduutti hin qabbanoofne. Obboleessi obboleessa isaa dabarsee hin kennine. Qarshiidhaan obboleessa isaa hin jijjiirranne. Obboleessi obboleessa isaa hin ajjeefne. Dhiiga dhangalaasuun biyya lafaa irratti hin baay'anne. Mootummaan mootummaa irratti, sabni saba irratti, ollaan ollaatti, abbaan ilma irratti hin kaane. Kana caala maaltu raawwatama? Isaan kun erga ta'ani kan kana caalu immoo dhuma irratti akka dhufu ni dubbata. Egaa isaan kun jalqaba ciniinsuu erga ta'ani kanaan booda dhufaatiin Waaqayyo akka dhufu erga nutti himame meeqaan keenyatu immoo dhufaatii Waaqayyoo dhiyaatee jiru kanaaf qophaa'ee jira? Meeqaan keenyatu gaabbii gale? Meeqaan keenya qalbii jijjiirrate? Meeqaan keenyatu kan balleessine badii keenyaaf dhiifama gaafate? Meeqaan keenyatu fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhate? Meeqaan keenyatu jireenya bara baraadhaaf galaa kan nuuf ta'uu danda'u hojii gaarii hojjete? Meeqaan keenyatu hiyyeessa gargaare? Meeqaan keenyatu kan daaretti uffise? Meeqaan keenya kan beela'e nyaachise? Meeqaan keenyatu kan mana dhabee oliif gadi jooru nyaata dhabee kan rakkachaa jiru karaarraa kaasee gargaare? Meeqaan keenyatu waan galaa lubbuu keenyaaf nu ta'u hojjete? Yoo kana hin hojjenne taane hojii gaarii hin qabnu yoo ta'e maqaadhaaf qofa amantaa qabna yoo jenne baay'inni amantaa addunyaarra jiru kun saba kana du'a oolchuu hin danda'u. Amantaan keenya yoo hojii gaarii qabaatedha. Yoo firii buufatedha. Amantaan hojii gaarii hin qabne du'aadha jedhamee hin barreeffamne. Kanaafiyyuu yoo hojii gaarii kana hin qabnu ta'e qalbii keenya hin jijjiirranne taanaan gara Waaqayyootti hin deebine taanaan hojii gaarii hin qabnu taanaan amantaan keenya du'aadha jechuun nutis duuneeraa jechuudha. Cubbuu keessa jirra taanaan cubbuun immoo kan inni dhalu kan inni fidu firiin cubbuu du'a waan ta'eef namni cubbuu jala jiraatu namni Waaqayyootti amanee qalbii isaa hin jijjiirranne namni hojii gaarii hin qabne namni wanta amma addunyaa kana keessatti ta'aa jirurraa hin baranne du'aadha jechuudha. Du'aadha kan jennuun warra du'anii awwaalamanii awwaalcha keessa boolla keessa jiran qofa miti. Namoonni baay'een keenya dhaabbittis duuneera. Hir'ina amantaarraa kan ka'e qalbii jijjiirrachuu dadhabuu keenyan, hojii gaarii hojjechuu dadhabuu keenyan, waan gaarii yaaduu dadhabuu keenyan maal taaneera? Duuneerraa. Kanaafuu du'a keessaa akka dammaqnuuf, du'a bara baraa jalaas akka baanuuf ammarraa jalqabne wanta amma ta'aa jiru kana hunda irraa hubanne qalbii jijjiirrachuudhaan gara Waaqayyootti deebine barri dhumaa dhiyaachuusaa yaadanne ani akka attuuttan dhufa attuun immoo sa'aatiin inni itti dhufu hin beekamu kanaaf qophaa'aa jiraadhaa akkuma nuun jedhe amma egaa yeroon kun yeroo itti qophoofnee jiraachuun nurra jiraatudha. Bara dhumaatti mana ijaartutu baay'ata garuu kan keessa jiraatu immoo xiqqoodha. Maarree kunoo qabeenya kuusuun mana ijaaruun gaarii ta'e osoo jiru garuu baay'een namootaa mana ijaarratan keessa jiraachuu hin dandeenye. Kaan isaanii
irratti diigame kaan isaanii lolaan irraa fudhatee kaan isaanii obomboleettiin irraa kaasee kaan isaanii eekamsa garaa garaatiin qabeenya irra darbee lubbuu isaanii iyyuu dhabaniiru. Kaan ammoo kan dhale cubbuurraa deebi'uu dadhabuu dhala namaati. Kanaafuu cubbuurraa deebinee qalbii jijjiirrachuu kan qabnu amma waan ta'eef namni kamuu yeroon kun yeroo itti rabnu osoo hin taane yeroo itti hirriba keessaa dammaquun nurra jiraatudha jedhee Phaawulos akkuma dubbate haa dammaqnu. Viidiyoo kana namoota hunduma biraan sheer godhaa. Namni ammas rafee jiru hirriba rafuu keessaa dammaqee gaabbii galuun qalbii jijjiirrachuudhaan gara Waaqayyootti deebi'u irra jiraata waan ta'eef iyyuu ergaa kana isinii dabarsee jira. Egaa itti fayyadamuun immoo kan abbaati. Waaqayyoon hunduma keenya faana haa ta'u. Qalbii keenya jijjiirranne akka nuti mootummaa isaadhaaf dhaabbannu kaadhimamnu Waaqayyoon nu haa gargaaru. Wasbaata Lexabeer.